Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya kabajni fi jaalalli keenya lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana duraan jirsu wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo baay'inaan hidhamanii dararamaa jiran nuuf haa hiikaman jechuun qeerroon Oromoo Walloo ergaa dabarsaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaratii fi kaabinoonni godinichaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo Walloo sheeka amantii barsiisaa dhaloota qube artistoota dabalatee hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu guyyaa guyyaan jala buune isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Haaluma kanaan hidhattoonni godina Walloo keessatti magaala Kamisee keessatti jiran dararaan itti hammaachuu irraan kan ka'e miira keessa galanii nagannaa nyaataatti akka jiran isiniif gabaasnee jirra. Qotee bulaan Oromoo Walloo yeroo ammaa kana ilmaan isaa baay'een badii takka malee Oromummaa isaanii qofa hidhamanii hidhaa keessatti kan dararamaa jiran yoo ta'u, abbaanis ilma mana hidhaa jiraniif waan godhu dhabe carraa callisee taa'uu filatee jira. Qeerroof qarree qotee bulaan Oromoo Walloo dabalatee ergaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiran nuufiikaa badii takka malee hidhaman malee balleessa qabaataniif miti jechuun ergaa dabarfataa jiru. Namoonni yeroo ammaa kana godina Walloo keessatti hidhamanii jiran hundi isaanii Oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii shira fiinxaaleeyyii Amaaratii fi kaabinootaan hidhaman malee badii takka akka hin qabne ergaan irra deddeebiin keessoon nu qunnamaa jiru ni addeessa. Sheekoolii fi artistoota keenya dabalatee namoota manidhaa godina Walloo keessatti halkaniif guyyaa dararamaa jiran nuufiikaa ergaan jedhu qeerroo fi qarree Oromoo Walloo irraa darbaa jira. Odeeffannoo dabalataan hidhamtoonni godina Walloo bulchiinsa magaala Kamisee keessatti hidhamanii gidirfamaa jiran gidiraan itti hammaachuu irraan kan ka'e nyaata lagatu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Nyaata akka lagataniif sababa kan ta'e beellamni hagaya 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabamee ture osoo hin dhiyeeffamin hafe sababiin isaa hin dhiyeeffamaniif waldhabdee namni dhuunfaa waldhabeef jecha mana murtii irraa kan hambifaman ta'uu hidhamtoonni dubbataa jiru. Hidhamtoonni siyaasa kunneen miira keessa galuun isin kan nu hiitaniif nu ajjeesuuf malee badii takka qabaanneeti miti jechuun akka nyaata lagatan dubbatu maddi keenya garasii gabaasa nuuf laate. Ilmaan Oromoo kan mootummaa bilxiginnaa amma biyya bulchaa jiru keessa hojjetaa jirtan kan xiqqoon takkaallee sabboonummaan Oromoo isinitti dhaga'amu dammaquu uummata keenyaatiif jecha maatii keenya tuffatanii murtii tokko malee mana hidhaatti nu dararaa jiru maaloo nuuf dubbadha namni gaafuma jiru waliif dhimmama jechuun ergaa dabarfatanii jiru. Ibsa baa'uun baasee waxabajjii 23 hanga hagaya 12 sirni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa 5,000 ta'an hidhaatti guuruun 190 ta'an hidhaa baasee rashanee jira jedhe. Waxabajjii 23 hanga hagaya 12 gidduutti bulchiinsi bilxiginnaa lammiilee nagaa 5,000 ta'an jimlaan hidhaatti guuruu ABO'n ibsa baaseen himee jira. Yoo xiqqaate namoonni nagaa 290 ta'an ammoo hidhaatti baafamanii humnoota mootummaan rashanamuus ibsee jira. Dararaa fi sarbamni mirgoota namoota murna aangoorra jiruun uummata nagaa mudatu hammaatee itti fufuu ibsuun hawaasni addunyaa murna dararaa seena keessatti mul'ateen beekneef lammiilee biyyattii saaxilaa jiru kan callisanii ilaaluun dhaabbachuu akka qabuuf waamicha dhiyeessee jira. Gama biroon duula waraana irratti fufiinsan irratti labsame gootummaan qolataa jiraachuu ibsee jira. ABO'n ibsa baase. Waraanni bilisummaa Oromoo duula waraana bulchiinsa Abiyyi Ahmad Oromiyaa irratti labsee jiru ilaalchisuun ibsa baaseen bitootessa 22 irraa eegalee qabsoo bilisummaa Oromoo WBO'tiin geggeeffamu dhaamsuuf bulchiinsi Abiyyi Ahmad duula waraana marsaa lammaa walitti fufiinsaan labsee jira jedhe. Duulli marsaa duraa hanga waxabajjii 10 2022 kan geggeeffamaa ture ta'uu ibsuun
duula marsaa duraa kana loltoonni sirnichaa dhibboota lakkaaman dhumaniiru lixa kibba fi giddugala Oromiyaatti caasaan milishaa sirnicha guutuutti jechuuf bifa dhumaan deeggarameera jedhe. Waxabajjii 23 bara 2022 ammoo mootummaan bilxiginnaa miira waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisuu hin jiru jechuun humnoota Amaara dabalatee affeeree duula marsaa biraa labsuu yaaddachiisee jira. Duulli marsaa lamata labsamuun duula woboon qophii duula kanaaf taasifamu turuu fashaleessuu jecha magaalota Gaambeellaa, Gimbii fi Dambidollootti tarkaanfii fudhachuu lixa Oromiyaatti ammoo waraana mootummaa lammiilee nagaa duguugan gochichaa woboo yakkamaa gochuuf yaalamaa turuus yaaddachiisee jira. Duulli iddoowwan to'annoo woboo jala galan gadi lakkisuuf xiyyeeffate haleella qilleensarraan deeggaramuun nurratti labsamee waraanni mootummaa ittiin milkoofne kan jedhu woboon duulli marsaa lammaffaa kana waxabajjii 23 hanga hagayya 12tti loltoonni mootummaa 1000 caalan dhumaniiru dhibbootan kan lakkaa'aman sirnicha gananiiru hedduunis miidhamaa garaagaraa keessummeessaniiru jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo duula marsaa lamaan irratti labsame milkaa'inaan qolachuus beeksisee jira. Mootummaan gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuu irra deddeebiin beeksisaa ture. Tibbanas gama ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluutiin mootummaan haleellaa qindaa'aa geggeessuu woboo dhabamsiisuutu ibsee ture. Haa ta'u malee injifannoo mootummaan bilxiginnaa woboo irratti argadhe jedhu ibsaa jiru dhugaa lafa jiru osoo hin taane holola daraa miira abdii kutannaarra muddu kan sirnicha dabballoota abdii irratti dhaabaa dhufaniitti hamilee horuuf itti dhimma bahuu fi hawaasa addunyaa moggaasuuf kan itti dhimma bahuudha jedhe. Bilxiginnaan miidiyaalee walabatti kaarra cufuun miidiyaalee to'annoo isaa jiran irratti dhimma bahee injifannoo dirree lolaatti dhaabe dirree hololaatiin argachuuf yaalaa jiraachuus ibsee jira. Dhimmi biroon ibsa abaaboo kun irratti xiyyeeffatee inni kan biroon sarbama mirgoota namooma lammiilee nagaa mudataa jiruu fi gaaga'ama namooma kibbaa fi lixa Oromiyaatti mudataa jiru. Battala duulli marsaa lammaffaa labsame waxabajjii 23 irraa eegalee hanga hagaya 12 bara 2022tti bulchiinsi bilxiginna lammiilee nagaa 5,000 jimlaanidhaatti guuruu kan himu ibsi kun yoo xiqqaate namoonni nagaa 290 ta'an humnoota mootummaatiin hidhaatti baafamanii rashanamuu ibsee jira. Humnoonni mootummaa hidha daldala godhataniiru Oromiyaa keessatti nama hidhanii maallaqa humnaa oli gaafachuun waan baratame taheera jedhee humnoonni mootummaa nama hidhanii birrii 50,000 hanga 100,000 kan gaafatu ta'uu yoo maallaqni gaafatan hin kafalamne ajjeesuu itti roorrisanii ta'uu eeree jira. Kana malees waraanni mootummaa iddoowwan lolan injifatanitti qeefi midhaan hawaasa gubuu fi barbadeessuun akkasumas horii hawaasa saamuu fi qola qalachuun yakka uummata irratti raawwatamaa jiru ta'uu eeruun yakki uummata irratti raawwatamu itti fufee jiraachuu ibsee jira. Rakkoon kun hawa keessummeessu iddoowwan hongee wal qabate balaa beela keessa jiran kan akka Gujiitti rakkoo dachaa keessa jiraachuu ibsee jira. Mootummaan lixaa fi kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun gargaarsi namooma lammiilee balaa jala jiran akka qaqqabee taasisee jira kan jedhu ibsichi tarkaanfii mootummaa kana keessummeessuu hiree lammiilee Wallagga Bahaatti sababoota garaagaraan qe'ee ofirraa buqqaanii jiranii fi isaan Gujiitti beelaaf saaxilamanii jiran yaaddo guddaa keessa buusee jira jechuun himee jira. Abaa'oo waboon tibbanuma ibsa baase mootummaa Oromiyaa keessatti beela akka meeshaalee waraanaatti fayyadamaa jiraachuu ibsuun iddoowwan balaa kanaan gaagaamanii hatattamaan mudataa jiru gargaarsi namoomaa akka qaqqabuuf dhukaasa dhaabuu fi tumsi barbaachisu gochuuf qophii ta'uu ibsuun isaa kan yaadatamudha. Raafama Itoophiyaa federaalaa lammiilee biyyatti mudataa jiru bulchiinsi Abiyyi Ahmad madda rakkoo ta'uun hubatamuu qaba kan jedhu ibsi abaa'oo waboon hawaasni addunyaa murna hawaasa biyyattii dararaa seena keessatti mul'ate hin beekneef saaxilaa jiru
kana caallisanii ilaaluun dhaabbachuu akka qabuufis gabaasee jira. Uummanni Oromoos ta'e uummattoonni ollaas yeroo itti bulchiinsi abbaa irree kan biraa simaturra kan hin jirre ta'uun ifatti beekamuu qaba. Adeemsii fi yaalii rakkoolee biyyattii furuuf taasifamu mirga ofiin of bulchuu uummatichaa fi mirga bakka bu'ummaa dhugaa qabachuu uummatichaa bifa kabajeen ta'uu qaba jedhe. Kun ta'uu dhabnaan biyyattii fi furmaanni waaraan argamsiisuu kan hin jirre ta'uu hubachuutu barbaachisaa. Jijjiiramni guutuu hin taanee fi adeemsi miira itti fakkeessan rakkoo biyyattii yoo hammeesse malee furmaata ta'uuf kan hin dandeenye ta'uu hubachiisuu feesisee jira. ABO'n ibsa baase. Hararge Bahaa fi Lixaa keessatti mootummaan bilxiginnaa duula waraanaatii fi duula miidiyaaleen irratti gaggeessaa jiru jechuun uummanni onichaa himataa jiru. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaatu. Qonnaan bultoonni Hararge mootummaan bilxiginnaa waraana isaa qofaan miti miidiyaalee isaatiinis nurratti duulaa jira jechuun himataa jiru. Godina Hararge Lixaa fi Bahaa keessatti waraanni PP namoota nagahumaatuu keessa hin jirre kan jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa jiru. Ati ABO shanee waliin hidhata qabduuf ilmaan keessantu bosona jira jechuun guyyaa guyyaan qotee bulaa hidhaatti kan guuraa jiran yoo ta'u, gama kaaniinis gochisuu kanneessa nurratti raawwatamaa jira jedhu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Qotee bulaan Hararge mootummaan bilxiginnaa biyyan bulcha ofiin jedhu waraana isaa qofaan osoo hin taane miidiyaalee isaaniitiinis nurratti duulaa jiran jechuun dubbatu. Qotee bulaan Oromoo Hararge Bahaa fi Lixaa aanota hunda keessatti dararaan kan itti hammaate yoo ta'u, miseensa mootummaa bilxiginnaa ta'uu qabdu jechuun walgahii uummata baasanii dararaa akka jiranis dubbataa jiru. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhutti mootummaan impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmad kan yeroo ammaa biyyan bulcha ofiin jedhu Harargee keessatti qotee bulaa dararuu fi saamuu irra darbe miidiyaalee isaatiinis wantoota hedduun irra deddeebiin nurratti kan duulaa jirudha. Jimaa keenyas yeroo kaan nama gurgurtaaf qabee deemu irraa kan saamanii fi baala sammuu nama hadoochuudha jechuun abiddaan gubaa akka jiran dubbatu maddi keenya gabaasanuuf laate. Meeshaalee qotee bulaan gabaa buusuun bittaaf gurgurtaaf dhiyeessee ittiin of jiraachisu akka waan seeraan ala fakkeessuun dararaa fi saamicha raawwataa akka jiran jiraattonni onichaa himataa jiru. Osoo uummanni Oromoo Hararge Bahaa fi Lixaa aanaalee gara gammoojjii dhiyaatan keessatti hongeen mudatuun guyyaan guyyaan miidhamaa jiranii mootummaan biyyan bulcha ofiin jedhu gargaarsa godhuun kan irraa eegamu qabeenya qotee bulaa saamsisuu fi barbadeessaa kan jirudha jechuun komataa jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Twitter keenyaa fi YouTube keenya jala dhaqaa isiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.